Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan hoolma sharafaa karaa Itoo Bilaak Maarkeetti yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu qabadheen dhufaa jechuudha. Biyyoota 20 jechaadha guyyaa hundayyuu karaa baankiitiin illee akkasuma jechuudha. Baankota immoo akka jareen qabadhee dhufaa guyyaa kaleechaa baankii Hawaashiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jechuudha. Baankii Hawaashiin guyyaa har'aa immoo baankii Gajareen baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin jechaadha biyyoota 6 qabadhee dhufee jechuudha. Biyya Kuweet yookaan diinaara Kuweetii itti dabaleen biyyoota 6 qabadhee dhufee jechaadha. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin qannasee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu qannasaniitu jiru jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma dhugaa dubbachuu fi karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiin guyyaa har'aa baay'ee gadi bu'ee jira jechuudha. Keessattuu birriin Duubaay fi birriin Saawudii baay'ee qannasee jira jechuudha. Baankii daldala Itoophiyaatiin irree jechaadha. Akkasuma karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin irree guyyaa har'aa akkuma jedhe biyyoonni hundumtuu qannasaniitu jiru jechuudha. Biyyoonni 18 qannasanii jiru. Birrii Yemenii fi birrii Paakistaan qofaa jechuudha. Akkuma kaleessatti jiru. Isaan kun maal fi xiqqoodhas yoo dabalan isaan gamuu hin dabalanii yoo hir'isan isaan gamuu hin hir'isanii jechuudha. Haa ta'uyyuu malee akkuma kaleessatti jiru. Kanarraan kan hafe biyyoonni 18 qannasaniitu jiru jechaadha. Egaa akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaa doolaarii Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomar Rihaala, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Kuweet Diinaara, Baareen Diinaara, Joordaan Diinaara, Chaayinaa Yowaanii, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Koronnaa, Swiss Birankii, Turkii Liiree, Ijipshaan Paawundii fi kan kana fakkaatan jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 jechuudha karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin. Karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin guyyaa har'aa kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Kuweet Diinaara jechuudha. Guyyaa har'aa akkuma jedhe birrii biyya Kuweetii yookaan diinaara Kuweetitti dabaleen jira jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin jechaadha. Akkuma jedhe immoo guyyaa har'aa qannaseetu jira jechaadha. Egaa guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarri raayinkaa akkasuma guyyaa har'aarree Ameerikaa doolaarri raayinkaa jechaadha. Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin birrii 100 birrii 81 fi saantiima 53 jechuudha. Qannaseetu jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii inillee biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Salphumatti akkuma dubbadde qannaseetu jira karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin guyyaa har'aa jechaadha. Akkasuma immoo jechaadha Ameerikaa doolaariin jechaadha karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 100 birrii 58 fi saantiima 83. Kanaadaa doolaariin karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin birrii 100 birrii 28 fi saantiima 76. Kadhitaan Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin birrii 100 birrii 26 fi saantiima 74. Hoomar Rihaalli karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin birrii 400 fi birrii 72 fi saantiima 12. Duubaa Dirhaamiin karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin birrii 49 fi saantiima 43 jechaadha. Birriin Duubaay qannaseetu jira jechuudha. Akkuma dura dubbadhe jechuudha. Akkasuma immoo Duubaa Dirhaamiin jechaadha karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin jechaadha birrii 43 fi saantiima 24 jechaadha. Karaa baankiitiin illee akkasuma qannaseetu jira jechuudha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin birrii 48 fi saantiima 32 jechuudha. Birrii Saawudii karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin jechaadha. Karaa baankii daldala Itoophiyaati immoo Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko birrii 42 fi saantiima 30 jechuudha. Kunillee karaa baankiitiinis kana Itoo Bilaak Maarkeetiinis qannaseetu jira jechaadha. Kan itti aanu Kuweet diinaarri karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin birrii 500 fi birrii 85 fi saantiima 35 jechaadha. Birriin Kuweet karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin jechaadha. Akkasuma immoo Kuweet diinaarri jechuudha. Akkuma jedhe karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 500 fi birrii 6 fi saantiima 60 jechaadha. Kan itti aanu Baareen diinaarri karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin birrii 400 fi birrii 81 saantiima 35. Joordaan diinaarri karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin birrii 200 birrii 56 saantiima 07. Chaayinaa Yowaaniin karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin birrii 26 saantiima 80. Paawundi Sterlingiin karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin birrii 200 fi birrii 41 saantiima 85 jechaadha. Paawundi karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin guyyaa jechaadha. Guyyaa har'aa jechaadha. Akkasuma immoo paawundiin jechaadha karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 200 fi birrii 8 saantiima 83. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin birrii 200 fi birrii 6 saantiima 47 jechuudha. Yuuroon irree guyyaa har'aa baay'ee qannasee
jira jechaadha. Akkasuma immoo yuuroon jechaadha karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 birrii 81 saantiba 54. Kan itti aanu koronaadha. Koronaan karaa Itoo bilaak maarkeettiin birrii 18 fi saantiba 63. Kan itti aanu Swiss Brankidha. Swiss Brankiin karaa Itoo bilaak maarkeettiin birrii 200 fi birrii 21 fi saantiba 85. Turkii liireen karaa Itoo bilaak maarkeettiin birrii 3 fi saantiba 83. Ijipshaa paawundii yookaan birrii Ijipti yookaan Gibxi tokko jechuudha. Karaa Itoo bilaak maarkeettiin birrii 3 fi saantiba 53. Kan itti aanu Israa'el shekeliin karaa Itoo bilaak maarkeettiin birrii 59 fi saantiba 58. Yemen rihaalli karaa Itoo bilaak maarkeettiin 0 saantiba 76. Hindi ruupiin karaa Itoo bilaak maarkeettiin birrii 1 saantiba 88. Pakistaan ruupiin karaa Itoo bilaak maarkeettiin 0 saantiba 65 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itoo bilaak maarkeettiin ta'e karaa baankiitiin illee kan fakkaata jechuudha. Karaa Itoo bilaak maarkeetii akkuma jedhe biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin kana fakkaata jechuudha. Gabaabumatti jechaadha. Karaa Itoo bilaak maarkeettiin akkuma jedhe gujaarraa qannaseetu jira jechuudha. Egaa kan biraa immoo kanaan jechuu barbaadu warroonni Joordaaniif Beerut yookaan Libnaan jirtan jechaadha. Fakkeenyaaf birrii biyya Joordaanii diinaara jedhama. Warroonni keessattuu warroonni mana madaaf jirtan diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Libnaan illee akkasuma birrii biyya Beerutii paawundiidha. Paawundiin Beerutii baay'ee xiqqoo akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaanii jechuudha. Salphumatti birrii biyya keenyatu caala baay'ee xiqqoodha jechuudha. Saantiba wayitii jechuudha. Birrii Itoophiyaati gadi jechuudha. Salphumatti baay'ee xiqqoodha birrii Beerut yookaan Libneenii jechaadha. Kanaaf isinillee birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu. Doolaariin immoo hedduutu jiru. Akkuma paawundiin hedduun jiraatanii doolaarii irree hedduutu jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhanan jira jechuudha. Maqaa isaanii doolaariin hedduutu jiru jechuudha. Salphumatti isin doolaarota keessaa Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaarraa karaa Itoo bilaak maarkeettii yoo ergattan jechaadha. Guyyaarraa birrii 100 fi birrii 81 fi saantiba 53 jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaarraa karaa Itoo bilaak maarkeettiin kana ta'a waan ta'eef jechaadha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan akkuma jedhe guyyaarraa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko baankii daldala Itoophiyaatiin guyyaarraa isuman dura dubbadhee birrii 100 fi birrii 58 fi saantiba 83 jechaadha. Kanaan irra eeggattu jechuudha. Salphumatti kanaan irra eeggattu yookaan Ameerikaa doolaariin irra eeggattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma dura dubbadhe warroonni Joordaan jirtanii diinaara biyya sanaa miti. Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Asirratti diinaarri Joordaanii Ameerikaa doolaarii hin caala jechuudha. Birrii biyya Joordaantu Ameerikaa doolaarii caala. Haa ta'uyyuu malee daldaltoonni biyya sanaa biyya keenya jechuudha. Birrii biyya sanii osoo waliin garre Ameerikaa doolaariidhaan walii galanii jechuudha. Kanaaf Ameerikaa doolaariidhaan irra eeggattu yookaan sabbatu jechuudha. Tarii immoo warroonni Joordaan ala jirtanii gaafan jedhu warroonni diinaara fudhatan isa diraana dubbadhe san irra eeggattu jechuudha. San diinaara dura dubbadhe garuu beekamaa isaa jechuudha. Warroonni mana madaaf jirtanii Ameerikaa doolaariidha jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Video birootii dhangala'uutti deebinutti nagaan naaf tura.